Kan jirtu daawwattoota keenya har'a viidiyoo qabanis miidiyaa daawwattoota keenya egaa viidiyoo keenyatti galuun dura warri chaanaalii Ilmaan Tiktuu maatiin ta'an ammaan sabskiraayib gochuudhaan akka viidiyoo kana jalqabdan asumaan sin affeerra warri viidiyoo kana jaallatanis laayik gochuudhaan koomentii gochuudhaan akka yaada keessan biraan geessan asumaan sin jenna. Viidiyoon har'a isin dhiyaate akkam goonee chaanaalii yuutuubii biraandii ta'e kan barbaannaaf 21 abdeetii ta'e isinitti agarsiisa. Jalqaba iimeelii banachuun nu barbaachisa. Akkaataa iimeelii banamuu baay'ee keessan beektu. Yoommoo hin beektan ta'e koomentii irra naaf kaa'aa viidiyoon isin hojjedha. Egaa iimeelii kan isin jedheera anna gammaan gochuu deemu akkamittiin akka chaanaalii yuutuubii biraandii ta'e kan qarshii nama nyaachuu yookiin monetaayiz gochuu danda'udha. Nama argama fuula yuutuubii irra nama fuula yuutuubii kanatti maal goona bakka saayinii jettu kanatti iimeelii keenya galchina jechuudha. Nuti jira. Kunooti anama iimeelii qabuutiin tokko isaatiin seenaa fakkeenyaaf amma iimeelii kanaatiin nan seena jechuudha. Iimeelii kanaatiin nan seena jechuudha. Isaa booda paaswoordii guutuu jedhama. Paaswoordii isaa nan seensa. Connection ishee dadhabarra. Amma kun iimeelii kanaatiin fuula yuutuubiitti na seensee jechuudha. Egaa amma maalan godhaa chaanaalii nan banadha isin jedheera. Chaanaalii kana banuudhaaf maalan godhaa bakka as kanatti jechaadha ishee kanatti itti bu'uudhaan yookiin immoo bakka iimeeliin keenya itti gale qubeessa jalqaba yeroo kan itti agarsiisa yoo piikcharii irra keewwatu immoo piikcharii itti agarsiisa jechaadha. Sattan kanatti uumee achitti maal goona seetiin ishee jalatti oofnoota kana keessatti jechaadha. Seetiin ishee jettutti erga bu'u kunoo asitti akkamittiin akka birrii kennu jiru kana maal goona asitti yoo banameera ta'e chaanaal staatusii keenya piikcharii kanatti agarsiisa. Yuutuubii itti nu galchee jechaadha. Garuu hin banamne egaa yoo ta'u gaafa haaraa isaa banachuuf immoo asitti kun create new channel kan jettu jirti. Create new channel jettutti achitti kun fuula kana fakkaatutu nuuf egaa chaanaalii biraandii ta'e nuti wannu kunuunsitti yookaan biraandii ta'e jedhama. Maal goona maqaa chaanaalii keenyaa uummata bukkeetti yeroo baay'ee jechaatti uummata bukkeetti hojii jecha beekamu yookiin maqaa beekamu bakka salphaatti kan qabatamuu danda'u maqaatti moggaasna jechaadha. Amma fakkeenyaaf ani Icaal jedhama maqaa gochuudhaan ibsaa ittiin jedhee agarsiisuuf waan ta'eef jechaadha. Erga akka goonee as kana understand that I'm creating a new Google account.
YouTube search and watch history kan jedhu jira. Ishee kanatti mallattoo raayitii gochuu keenya erga mirkaneeffannee yookiin erga check goonee booda create ishee jettutti isaa booda create ishee jettutti gumaachaa isa booda chaanaliin YouTube nuuf banamee jechuudha. Achiitii maal goona waan tokko kunuun isin agarsiisa. Amma kunoo chaanalii banamee jechaadha. Ibsaa Tiyuub kan jedhu chaanaliin banameera. Egaa akkanatti fuula gaafa jalqabu chaanalii fuula akkanatti jira. Innaa viidiyoon poostii ta'e hin jiru. Sa'aatii kanaatiif amma erga akkanatti chaanalii keenya bannee booda maal goonaa customize channel kan jettu jirti. Customize channel kan jettu jirti. Inni kun immoo gammummaan isa dubbisa YouTube Studio yookiin Creator Studio ishee achitti fakkeenyaaf footoo yookiin profile picture loogoo jechuudha. Baanarii watermarkii wanta adda addaatu jira. Wanta akkasii bakka itti create gochuudha jechuudha. Erga kanaatti nu fidee booda asitti egaa wantoota baay'ee itti godhu. Fakkeenyaaf layout fakkeenyaaf viidiyoo isa kamiyyuu trailer waan subscribe jedha. Trailer jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma jechuudha. Usual kun warra deeggaran warra viidiyoo post godhanii ta'ee godhudha. Asuma branding kan nuti as fakkeenyaaf branding qabaadha. Profile picture bakka ta'udha. Asitti size profile picture kan YouTube yookiin logo keenya 98 98 by 98 yookiin immoo faayilichi meegaabaayitii dabaluu qabu jechuudha. Yookiin inni fayyadamu dandeenya dabaluu ishee qabu. Asitti immoo baanarii 1800 tokkoof watermark jechuun immoo ishee gajjallaa viidiyoo keenya irratti bakka ishee subscribe kan yeroo baay'ee isheen immoo bakka itti wanta akkasii guutamtu jechuudha. Fakkeenyaaf immoo profile picture upload gochuu barbaade asitti upload isheetti nan bu'aa. Asin agarsiisa. Kemudian share file sekian keenya file keenya tambah jechuudha. Akkuma bicara saya udah kalian sini picture nya untuk apa baca. Saya jadi kotakan berada saya udah pakai saya banner ini mau hojjetamu barbaada sama banner kan video berarti kalau ini ada watermarkings bantu subscribe sudah mungkin mau ada beberapa seperti ini mau ada beberapa seperti ini untuk kita ada bantu subscribe ini ada nah baca buat erga kasih change dah mau happen sudah kalau sih belum publish karena YouTube Studio, Creator Studio, akan ada refresh gede, tunggu refresh gede juga, profile picture kita beda, sorry, untuk plus.
hin jijjiiran jechuudha. Kun bakka nama malee. Dammoo asitti waan irraa fanne ijoon as about kan jechu jira. As kanatti description box description bakka itti barraa'u jira jechuudha. About jedhatti jechuudha description jechuun chaanaalii kan ibsu jechuudha. Sammuu isatti barreessina. Kun amma jijjiirameera otoo kan refresh godhee refresh godhee profile picture keenya kanatti jijjiirameera jechuudha. Jijjiirameera. እና kanatti jira. Innaa asitti about jedhatti description kan jettu jirti. Description jechuun chaanaalii keenya kan ibsu jechuudha. Isa akka eessaa fi karaa kan fayyadamtanii immoo beezikii info kan jettu jirti. Beezikii info waa'ee ibsa TV kan fakkaatu barreessaa jirtu immoo kan chaanaalii ibsu sana danda'u kan barreessu. Fakkeenyaaf qubsaa irratti hojjeta taanaan akkaataa fakkaatu qubsaa irratti korsiisuu ishee dandeessu. Waan kanatti fakkaata jechaadha. Garuu chaanaalii viidiyoo sana chaanaalii sanatti hojjetan jechuudha. Asitti immoo adda daangootti dabaluu dandeessu. Fakkeenyaaf daangootti kan kana jira. Asuma qabsiisa. Asitti select daangootti kan jettu jirti. Danda'ama bakka wanta kamtuu afaan Amaariffaa jira. Afaan hedduun kan Chaayinaa jira, kan Chaayiniis, Ingiliffoota, Kaanadaa, Austraaliyaa wanta hedduutu jirna. Bakka itti chaanaalii irratti kan Chaayinaa jechuudha. Karena dulu dandeessu. Asitti immoo yoo chaanaalii URL keenya jechaadha. Nama baay'ee nama sheekan kan jechaadha. Otoo fakkeenyaaf amma fuula Facebook irratti haa ta'u nama tokko foto chaanaalii kana ergee liinkii kana jechaadha. URL koodii yookiin liinkii kana chaanaalii kun ittiin beekamudha. Yoo kana namatti bu'ee gabaabaan chaanaalii YouTube keenyatti galcha jechaadha. Liinkii asirratti argachuu dandeessu. Liinkii Facebook ishee peejii ta'uu danda'a. Telegram ta'uu Instagram ta'uu waan barbaadu. Email asirratti argachuu dandeessu. Innaa kan fakkaata jechuudha. Daawwattoota keenya viidiyoo biraa qabadhee nama dhuunfaa akkamitti chaanaalii YouTube keenya subscribe sadaqee akkamitti chaanaalii sadaqee akkamitti akkamitti loogoo chaanaalii keenya akka hojjetu dandeenyu watermarkii sana baandarii isa akka hojjetu dandeenyu qabadhee asirratti dhufa. Har'a keessan warra chaanaalii keenya subscribe ta'uudhaan maatii hirmaatti itti bakka tokko akkasumas naaf yeroo YouTube afaan Oromootiin jajjabeessina. Kunuunsi jajjabeessa isin jenna. Gabaabumaatiin nagaa isinitti dhaamannaa viidiyoo